والله يا أمة إسلام أمة مؤمنة باي سنقدي غيرو هدونا ما باي تقدي أكما حيوم بيكان جرو حيوف بيكان جرو ولا لا نسبة يجرى غرو جزي توكو توكو وني توكو توكو آريكي سنما قلشتي بيكا يو ولا لا قوتي عالمة ولا لا قوتي ولا لا نقرأ ولا لا داكم ولا لتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون جرتو فيا قبضو سنين جدا أمنتي فكتانو تو أدن كوني بقى جراتني سنين جدا وردفتو تافيكو بجمتو تاكيا واني هدا جيتشو في يعني ديمو جراتي وما تقودا يعني واني هفل اللي هنجرو واني هولي ينبي فتاني اللي هنجرو ومن ميديا رتي قربا كان أدوغادو بچوفي وان تكا نم بفني في جيتشودا مالف جنان يو إني كالينا مولالا تي تافتي أثي ولالا دايداني إنفانا واني جيتشون غاري متي أمنتي كيسا واني نما باسو أني دوغاجو يو دبجو في وان أبدين جدي سن قفتو يو كان أمنتي كيسا إذا باسي سي لالا توري يولا مكيسا غدي سيني هبادو وان تبراتي جيتشودا وان تبراتي مالف جناني namni martiyyuu qabeenya ni argata ni dhufti ni lufti qabeenyi tun asii achi jechuudha isin burreedha sumaachi garuu wanti haga nagahu amantii keessa nama baasii haga nama geessa jedhe hiyyaannillee yaaduuf illee deemu borus amantii keessaan bahaa jedhe jechuudha innumayyuu garuu obboleessa kiyyaa amantii akkanatti bareeddu أنا في تورد لاتي وما بكبراتي تندفني وانت إيفي والله بايد وقادو بشوف باينة تلقى حمي أني أكما تاكياتي مالف جنان نمك أبيني دلقي وقوت ديرا إفاجي دبكيسا إسي توكو جيشودا إسي توكو يوجدو نمني نجعل دبالليل تاون مالا جيرو بكا كان يادني شيطان أكمي بكا كان سي ياد تشيسي بيكون جيشون والله دوغاد بشو في تكو سيبا إبا دوغاد بشو نمتي لغا حما حالك غاري هنطر هاتاو ربو مكاليسي كنتو حتى اللي سرافو داتي برو لنا كني اتي أمنا جيچون هما إسين كاليلي أمنتي جيرانين دفني وان تايفي أمنتي متين نكيسات الدنيا أرغتا جر أمنتي نما برديني أمنتي نما إرّا وافداني وني سين نجيرمتن انجرو نولي امنتي ان نماف كنيني دنيا هين ارغني كاليلي وتي دنيا دبدي فجيتشا والله نما برات الرادبتي اكني واحد دوكي سغلي اكني واحد دوكي سغلي يو دنيا دبن يعني جچو يو دنيا موتم ما في وانت تقطق يوم مراكاسي امنتي في كيسابو كان يادتني طيب هاتاو جيچونكو يوكان أمانتي كسباي إنو ما يوجيچو كوتي متي كان أكسي هبدا غيرو أمو إلمي نما جيچودا ربي الرت سباتي ربي وفيتي تركتي تانا ونيني لبهنجرو كان أتي إلم مسلماتي كاليس لالي إلم مسلماتي حدث إلم مسلماتي كان بريچتي بيتا وان تايفي نمني سيدوبان دفوه maal akka ta'u yaaddee jirta waan jedhu saniifi inshallah rabbi waa hundumayyuu si laafisu nu hundumayyuu laafisu warra qajeellu marran jirre nu haa qajeelchu kanuma wanni ani jedhu jechuudha yaada kiyya keessatti ani wallahi dhugaa dubbachuu fi maaliif namni biyya ormaa keessatti dalagee waggoota dheeraa ifaajee kuni dhugaa osoo maraatee namoota sanniintu maraataa jechuudha namoota sanniintu maraata garuu alhamdulillah la kulli haal irratti sabbarree itti shakkarree osoo ittiin kafarre itti shakkarree jiraachuun itti jirra jechuudha kanaaf hin barbaachisu gochoonni akkana wantoonni akkana akka sammuu keessan keessaa shayxaanaa wajjin shayxaanaan booji'amtanii shayxaanni isin booji'ee isin waswaasee akka karaa badaa isin oofne jechuudha warri tokko balagummaa malee maan nu barsiifte warri jedhuu fi jecha kana kun ammoo sirrii miti maaliif jennaani namni kun ofii isaati qaama aybii isaa yookaan
uf sawwaree yookaan miidiyaa irratti uf gadi hin dhiifne. Kun ammoo waan namni biraa isa kaase waan ta'eef ilmi namaa kaleessuma dogongora. Bakka kanatti illee dogongora namni banii aadam ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Ilmi namaa ni dogongora waan ta'eef dogongorraa nu hoo dogongorraa jedha uf laalaa malee hin dogongorru jettanii ufitti murteessitanii hin taa'ina. Gaafuma tokko sheeytan isin kuffisa waan ta'eef isin waswaasee kana godhi achiin bu'i isiniin jedha waan ta'eef. Kanaaf namni keessattuu yeroo ammaa kana yookaan dubartii wajjin haasoftan atiin dhiira wajjin haasoftullee osoo of eeggannoo gootee baay'ee bareedaadha. Eeganam tokko wajjin haasoftanii jireenyaafuu gaa'ilaafuu barbaaddanii haasoftanii ammootu wallaahi deemtanii waan akkana dalaguun sirrii miti. Keessattuu warroota beekamtii qabu irratti waan akkana dalaguun namni aybii namaa gadi baase boru rabbiin aybii isaa baasa jedhaatiin beekaa. Aybii teessan baasu malee nafu. Aybii teessan baasu malee hin hafu jechuudha. Kanaafuu aybii namaa hin kukkutina. Warri ammootu aybii namaa baaftan turii oolii rabbiin aybii tantee boru raasatti si baasuuf ta'a jechuudha. Kanaaf nama maraachina, nama hin qixaatina. Arrabaan nama qixaatuun haafu boru ammoo hin qixaatamta waan ta'eef rabbiin ofirra sodaadha. Yeroo waa dalayda, yeroo waa dubbattan waan tokko osoo hin jenne dura of tilmaamaatiin waa jedha. Aalimas ta'uu, beekas ta'uu, wallaalas ta'uu jechuudha. Wallaalaanis wallaaltuudha. Isinirra beekee osoo hin taane namuma kamiyyuu yoo isiniin taane jecha isaa sun nuun taane jedha garaa keessan keessatti dhageeffadha, dabarfadha. Garuu maan nu barsiifte jechuun akkana kun sirriidha. Baalagummaa malee maan nu barsiifte. Yoo inni nama baalageessan ta'e itti kalaayaa waama. Yoo ta'e bilbilaan ta'e yoo bira jiraattanis ta'e itti kalaayaa yaama. Wanni kun akkana, wanni kun sirrii miti jedhaatiin sirreeffadha obboleessa keessani. An obboleettiin teessan akka nama sooshaal miidiyaa fayyadamuu tokko maqaa mufaarisiin yoo isin dogongora qabaatte lakki dogongora qabdaa mufaaris ta'e dogongora qabdaa wanti ati dalagaa kootti jirtu kun sirrii miti naan jechuun qabdanii. Kalaas wallaaluma kennu waa balleessine fiinee walitti dacha'uun sirrii miti. Kanaafuu rabbiin isiniif haa laaffisu. Laayikii fi sheerii godha. Wallaahi an ammoo dhugaa dubbachuuf natti dhagaame jechuudha. Laayikii sheerii keessan barbaade osoo hin taane wallaahi natti dhagaame. Kanaafuu rabbiin isinii haa laaffisu. Walumaa gala rabbiin waa laaffisu, rabbiin waa qajeelchuu, qajeellumarra nu haa kaa'u.